Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya. Kun yeroo hundumaa hawwiidhaan kan eegdan sanbata duraa sa'aatii 9 kaasee kan siniif dhiyaatu qophii keenya bashannansiisaa tapha hirrisoodha. Akkam ture torban keessan nagaadhaa baga nagaa taatan har'a sagantaa addaatiin garee ajaa'ibaa sinii qabanii dhiyaate. Gareen kun garee aartii hora jedhamu. Asuma magaalaa Finfinneetti hojii adda addaa hojjechaa jiru. Gama komeediidhaan weellistoonnis aartistoonnis waan hedduutu jira. Amma dhumaatti yoo waliin turtanii bashannantu waan baay'ee irraa barattu. Turtii gaarii siniif haa ta'u. Baga nagaa. Sagaleen keessanuu cimaadha. Boontu. Boontuuf beekee gargaarra jirtu. Mee walaa baru. Boontu nakkese kanan dhufeef garee hora aartii Finfinnee. Taayee Tamasgeen Jaallataan jedhama. Garee aartii hora Finfinnee irraa dhufe reegees nam taphadhaa komeediinis jira. Walumaan jira. Reegee maa beeksisaa? Baay'ee jedhamaa. Komeediin taphadhaa. Caal. Maqaan koo Caalaa Abbabeen jedhama. Kanan jiraadhu magaalaa Buraayyuurraa aartii hora Finfinnee irraa dhufe. Maqaan koo Dabalii Tasfaayin jedhama. Kanan jiraadhu magaalaa Buraayyuudhaa aartii hora Finfinnee irraa dhufe akkasumas aartistiidha. Tole, maqaan koo Taaddaluu Baqqaleen jedhama. Kanan dhufee garee aartii hora Finfinnee magaalaa Buraayyuuti. Maqaan koo Gammachuu Tafariin jedhama. Kanan dhufe gara Buraayyuurraati. Garee aartii hora Finfinneetiin egaa turtii kanas hir'isuus walumaan jirra. Tapha garaa garaas sin gargaara wajjin jirra. Beeksisa Tufaan jedhama. Garee aartii hora Finfinnee irraatiin itti gaafatamtuuf qarshii qabdu isaaniidha. Magaalaa Buraayyuurraa. Kan magaalaa Yesuun simatti wal qabatu. Garee aartii hora Finfinnee kan walitti qabudha. Si bira jiraa jira waan dunkaashee. Hundee sistee si gabbootu dha beektee ilaalaa hin jiru. Gaafa moo kan shaayii gaffaltuu si ilaalaan turas keessaa. Nama akkasii nu barbaachisa. Kan hin jedhu maqaa kana eenyutu moggaase arguma jechuun warri Finfinnee erga deebi'ee booddee moo kan maqaa kana moggaasan immoo durumaan yaadamee moggaaste. Nuti dura waggaa 3 arfan tokkoof gara Buraayyuu keessatti hojjetaa turre akkasuma waggaa hedduu waggaa 8-7 erga hojjennee booda magaalaa Buraayyuutti barannee walitti qabamnee gareen aartii hora Finfinnee maqaan isaa nuti toleennaan itti moggaafanne. Waan hedduu jechaa jirti jechuudha. Baay'ee waan ajaa'ibaa yuutuubii irrattis akkasuma waltajjii garaagaraa giddugala aadaa Oromootti waan garaagaraa hojjechaa jira. Baay'ee namatti tola. Beeksista. Simboomti keessanuu baay'ee namatti tola. Waan baay'ee asofnaaf akkasitti calletanii baatan. Rakkoon hin jiru. Gara gaaffii tasin. Akkuma beekamu taphni keenya hir'isuu marsaan jalqabaa daqiiqaa 2 fi sekondii 30 qabdu. Marsaa kana irratti gaafa dhumu nama tokko hir'isu jechuudha. Marsaa sattaanitti sekondii 10 irrachaa amma marsaa 5ffaatti wal faana deemtu jechuudha nama hir'isaa. Kan nama hir'istani garuu shira biraan miti. Waanuma asirratti uumamuun jechuudha. Tole amma dhumaatti carraa gaarii isiniif haa ta'u. Boontu. Aabe. Gaaffii baay'ee salphaas beekama. Galaan isaa haa ta'u. Goota Oromoo Adwaa irratti hirmaatanii keessaa maqaa isaaniitiin magaalaa Finfinnee keessatti hospitaala ijaarameef eenyu? Baalchaa Saafoo. Baalchaa Saafoo! Sirriitti argateera. Walumatti qabdanii booddee haa ta'u. Yeroo keessatti anaaf booddee haa kuttu harka kuttu. Baay'ee. Akka addunyaatti namicha fiigicha gabaabaa riikardii kan qabu eenyu? Usain Bolt. Usain Bolt sirriitti argateera. Bank. Bineensi ilmoo isaa irraa jibbuurraan kan ka'e akkuma dhalateen kan ajjeesuuf barbaadu bineensa kam? Ilmoo isaa irraa jibbuurraan kan ka'e akkuma inni dhalateen tuuduu jedhee kan ajjeesuuf barbaadu bineensi kun kam? Maqaan isaa. Beetu? Leenca hin arganne. Akka addunyaatti fincaan dheeraan maal jedhama? Haadha wanciidha. Abbayya. Lakki. The Angel hin arganne. Taaddalu. Dhalatu ijaaf gurri isaa kan nageenyeef kan hin argine bineensa kam? Waraabessa. Waraabessi guyyaa malee galgala hin argan. Sareedha hin arganne. Gamme. Lagni Goojeb jedhamu beekamu magaalota Oromiyaa keessaa eessatti argama? Laga Goojeb jechuudha. Abbaay. Magaalota Oromiyaa keessa eessatti argama? Lagni Goojeb. Wallagga ba'a. Hin arganne Jimmaadha. Beetal.
Geeba addunyaa isa jalqabaa biyya kamtu fudhate? Geeba kubbaa miilaa addunyaa. Naa darbu Uraagaay. Akka Afrikaatti sulula qilxamaa biyyoota meeqa addaan kutee darbu? 10. Biyyoota 11 hin arganne. Wayyoo. Wayyoo. Gosti Oromoo Arsii maal jedhamu? Macca. Sikkoof mandoo hin arganne. Caala. Yeroo jalqabaaf biyya alaabaa biyyoolessaa kan beeksisan biyyoota kam? Ameerikaa. Bank. Kooriyaa fi hin arganne. Aangoon sirna gadaa waggaa. Carraa godha bakka. Carraa makeedha. Falaqa. Wayyoo Baay'ee tole. Baay'ee tole la. Ammam dheeraa maallaqichaatti karoorsitee dhuftee jira waatti ijaaruuf. Tokko barbaadanii. Harki mageenyaatiin guddisna malee waan tokko hin goone. Kan keessa namatti tola. Tokko argatanii. Era suuqii banatadha. Tole. Mee tu nama tokko hin hir'isin dura. Egaa komeediyaan sagalees qabu waan baay'ee haaseera. Namni immoo dhaga'uu qaba. Waan hundumaa isaa eeggatee. Mee sirba tokko sagalee makkisan. Biyya Oromiyaa biyya jaalalaati. Biyya Oromiyaa biyya joomaati. Magarsituu hundaa biyya jataati. Biyya mataati. Mallattee wakkata Oromiyaa. Albuudaa waan qabda Oromiyaa. Guboonaaf ganna Oromiyaa. Oromoon baballa. Baballa. Adaansaa baballa. Baballa. Rigiinsaa baballa. Baballa. Dhiisii kana booddeen. Dhiisii kana booddeen. Eesi nan dhufaanis booda. My name is Dam. Miira keessa nagashitanii. Waan jette dhugaa mee waan nagashitanii. Gaa akkas sagalee kana baastanii immoo eenyu narrisuudha. Marsaa kanaan baay'ee ulfaata. Marsaa kanaan immoo kan baay'ee deebisaa ture kan cimatee baay'eedha. Gaafa dhaabbatus akkasuma. Kanaaf baay'eedha eenyu narrisu. Of hir'isuun hin danda'amu, anaan hir'isuun hin danda'amu, kan namaa ilaaluun hin danda'amu. Asamtuu hin ofiifamu nama hir'isu. Abaluun hir'isaan. Aan cubbuu keessan gal barreessi dirqama barreessuudha. Laalaa wal muufachuun hin jiru. Dafa. Wal ilaaluun danda'amu dafa. Yeroo keessa fudhachaa jirtu dafa. Wal ilaaluun danda'amu. Qabxiin isin jalaa hir'isi. Ayyo. Dhugaa. Caala. Maal abbaa taayitaadha? Abtaayee. Jira nama akkasii jedhamu. Okay. Taayee. Taadal. Maal xaliyaa jala barreessite? Caala. Wayyoo. Maal godhani? Qananiisaa Baqqalee jechuun dhufa jechuudha. Maal si godhe caalaa? Mareettanii galtanii? Ani mana garreesi. Tole caalaa nu kabajdee dhufteetti baay'ee galatoomii yeroo kaan immoo ogummaa keedhaanis iddoo guddaa geessee keessummaa keenya karaa abdii guddaa qabna. Jabaadhu waan dandeenyu sin deeggarraa aartii keenya jabeessaa. Namni tokko kana duukaa dhufu waggiin qaba. Faarratti na baasu jechuudha. Yaa'u baay'ee namatti tola yeroo jettu amma nama torba taanee dhiyaanne nuti achi keessa carraan eenyu akka bu'uun beeku akka tasaateen irra bu'een yaa'u natti toleera hundaafiyyuu yeroo sanaaf xiqqoo natti dhaga'ameera. Xiqqoo ishee isan jalqaba irratti ba'e natti dhaga'ameera xiqqoo ishee. Yaa'u carraa argadhee miidiyaa kanarratti akkasitiin ijoollee kana ijoolletti dhufnee akkasitiin miidiyaa kanarratti dhiyaachuu keenya baay'ee natti toleera. Tole turtii waliin deemee jira. Marsaas jalqabaatiin qarshii 400 qaba. Gareen aartii hora Finfinnee homaan jetta. Ammas carraa gaarii. Taadal. Atoo maal irra hojjetta? Koomeediidha moo
Maal beeksisa? Ati ittiin hojjechaa jiru. Isaan wajjin jechuudha. Qarshii garuu hin qabdu miti. Isin amananii jechuudha. Tole jabaadhaa namatti tola gareen akkasii jiraachuu isaa ardii keenyaafis nu jabeessaa nunis gaafa fiilmiifis diraamaaf nama barbaannu isin keessaa dhufnee kaastii irratti gochuu dandeenyu fi jabaadhaa waan salphaa miti obsa barbaada malee iddoo yaaddan hin geessu. Tole abdii fudhachuun hin barbaachisu barnoota keessas barachaa hojii hojjechaa wal faana deemsuu dandeessu. Carraa gaarii. Boontu. Aangoon sirna gadaa waggaa meeqa meeqatti jijjiirama? Saddeet. Bank. Saddeet argateetti. Mandariin yookiin naannoon fiilmii Naayijeeriyaa maal jedhama iddootti hojjetamu? Fakkeenyaaf kan Hindiin Booliwudiin kan Naayijeeriyaa maal jedhama? Naadan. Bank. Nama fiilmii hojjetu garuu kan dhabuun isaa baay'ee nama gaddisiisa. Nooluu jedhama. Ilbiisni dhiiga namaa xuuxuun nyaata osoo hin fayyadamin waggaa 5 turtu eenyu? Bookee busaa. Bookee busaa hin arganne sukaan addalu. Ilkaan keenya akka tortoru kan godhu keemikaala bishaan keessatti kan argamu maal jedhama? Ilkaan keenya akka tortoru kan godhu keemikaalli sun maqaa qaba. Floorid hin arganne. Holqas Hoofamar qaxxaamuree kan darbu laga maal jedhama? Laga maali? Laga Waabee jedhama. Beetal. Addunyaa irra lagni dheeraan laga kam? Salphaadha. Yaali. Naadar. Awaash hin arganne Abbaay. Boontu. Diraamaa televezyiinii Sakaallaa jedhamu televezyiinii kam irratti darbaa ture? Oromiyaa. Bank. Oromiyaa televezyiinii. Sirriidha. Yeroo sanatti saataa baawaa jedhamaa ture. Amma OBN'dha argateetti. Birbirsa maaritu simbirri hin qaaritu. Maal? Waaqa. Waaqa sirriitti argateera. Qarshii biyya Jaappaan itti walii galanii maal jedhama? Qarshii isaanii maqaa qaba. Qarshii biyya Jaappaanii. Yaala. Yaan hin arganne. Addunyaa irratti buna oomishuun biyya dursitu biyyi kun eenyu jedhama? Jimmaa, Wallaggaa. Jimmaa, Wallagga. Amliin keenya tola. Akka addunyaatti hin jedhee Biraazil. Hin haaromsa Abbayyaa naannoo kam keessatti argama? Naannoo Benishaangul Gumuz. Benishaangul Gumuz sirriitti argateera. Wantaan tokko hektaara meeqa? Wantaan tokko hektaara meeqa? 1,000 itti hin arganne. Sa'aatiin keessanis xumurame isheenis 1,000 magaaluma keessatti guddatte jechuudha. Akka qotuu baadiyyaatti guddatte beekta ture. 1,000 itti. Wantaan tokko gaa hektaara 40 qaba. Maal jette? Gareen kun akkasitti taanaan gamoo ijaaruun keessan oolu. Marsaa kanaan qarshii 800 qaba. Marsaa kanatti immoo kan baay'ee dariirsaa ta'e koomeediyaanii immoo maal jennaan kana booda artistii gara fuulduraatti abdannu boontoodha. Homaan jettu jechuudha. Waliigalamoo qarshii 1,200 qaba. Kiliipii tokko kuma kan jedhamtanii qarshii 1,200 ammoo eenyu hir'istu gafaa. Boontu. Matkabi. Taaddalu. Taay. Dabali. Waan riseetame. Taaddalu. Abita. Bitta agarsiisa. Sodaacha. Beeteleem. Taaddalu. Mee ol qabaan dubbi kisan. Taaddalu. Dabalee. Taaddalu. Beeteleem. Taaddalu. Dabalee. Taaddu. Maal godhaa?
Baay'ee wal faataa beeku. Mee maal si gootee beekal taadde? Taaddanuu dabalee hir'ise. Dabalee hir'istee? Siluma natti fakkaraa olte naan. Silirri isaadhaan jettee eege sila. Hangaaffii amma dhufu immoo deebisuu hin qabu. Abdii maal eegaa? Taaddu Wee mee maal sitti dhaga'ame asitti dorgomuu keessa? gammachuu guddaan natti dhaga'ama qophii baay'ee bareedudha. Sagantaan kun immoo akkasii jalqabamuusaa uummata Oromoofis hawaasa keenyaaf faayidaa maalii qabata? Ispeeshaalii artistotaafis carraa hojii uumaa jira. Of uffannee sitti of mul'isaa jirtu. Kana booddee namni fiilmiidhaafis hin barbaachuu danda'a beekamu. Dhugaa dubbachuuf taanaan sagantaan kun dhaabbachuu isaa baay'ee namatti tola. Artistoota Oromoofis taanaan carraa guddaa banuu fi carraa qabaa jechuudha. Dhugaadhaan yeroo aartii jalqabnee miidiyaa irratti deemnee of mul'isuuf yeroo dhabaa turre dhugaa dubbachuu jechuudha. Akka salphaatti miti amma miidiyaa irratti dhuftanii gaafa of beeksistanii namni tokko isin ilaalataa namni hordofan keessa piroofisarii tokko ijoollee kana diraamaaf beeksisaaf jechuu danda'a gati ta'eef dhuftanii of beeksisuunis wanta guddaadha. Warri mana keessan teessanii ogummaa adda addaa qabdanii as dhufaati dorgomaa beeksisaa carraa kanatti fayyadamaa. Kaayyoon keenya aartii fi afaan guddisuudha. Waliin tura ammas taaddu. Kanaaf gaa har'aaf sirrisneerraa yeroo kaan immoo dhufta mee hamleedhaan gaggeessina jira. Daraartuu tulluu taate deemsa. Taphichi baay'ee bareedaa ture. Tapha nama bohaarsuudha. Itti gammadeera baay'ee bareeda. Ijoollee mul'isuuf qophiin kun baay'ee namatti tola. Kara fuulduraattis itti fufee akka hojjetu jechuun barbaada. Baay'ee namatti tola. Ijoollee Oromoo aartii irra jiran hundumaa fi carraa uumuu danda'a jedhee yaada. Qophiin hir'isuun kun baay'ee namatti tola. Sagantaa nama gammachiisuuf baay'ee nama bohaarsuudha. Uummati keenya uummati Oromoo bakka jirtanitti hundumti keessaniyyuu dhuftanii akka hirmaattan siniin jechuun barbaada. Qophiin kun qophii nama gammachiisuudha. Tole turtii boodee deebi'aa jirra. Amma marsaa sadaffaatti seenaa jirra. Walumaa galatti qarshii 1,200 qaba. Gareen aartii hora Finfinnee homaan jedhamu cimaatti. Mee gara marsaa sadaffaatti tun seenii koomeedii yookiin baacuu gabaabaa kan qabu. Gamni yaalta maal si sagaleen fakkeessamu? Kuwaasii. Kubbaa Fakkeenyaaf kubbaa Piriimiyer Liigii Ingilizii. Liiverpuuliif Maanchister Yuunaayitediin fakkeenya. Saayidoo Maanee no successful banaanaa jirta. Given Saayidoo Maanee successful. Amma kubbaa qabatee kan jiru waan maata nama marata. Balbala eegaa Chelsea waan maata. Homaan jirta gammeera. Gurbaan kun homaan jirta. Jajjabaachaa jirta jechuudha. Gara gaaffii keessatti dabal asoo maal yaaltan? Ani koomeedii isaa wajjin qabna ture. Dhumarratti yoo ta'e wayii. Dhumarratti hojjetu. Kana booda jechuudha. Kanaaf akka turtuus beektaa jechuudha. Yaa nabbii qaba. Gara gaaffii keenyatti asii. Biyya keenya keessa yeroo jalqabaaf dubartii gaazexeessituu televezyiinii eenyu jedhamti? Akka biyyaatti Narraadha. Roomaan Warqinaa akka addunyaatti biyya afaan hojii biyyaalee 11 kan ta'u kan fayyadamtu biyya kam? Afaan hojii 11 kan fayyadamtu biyya kam? Naayijeeriyaa hin arganne Afrikaa kibba. Dabale bineensota keessaa bineensi inni dheeraan kami? Qacinee yookaan satawaa. Afaan Oromoodhaan maal jedhama? Satawaa. Satawaa. Sirriitti argateera. Baank. Gamme dirreen kubbaa miilaa Maanchister Yuunaayitid maal jedhamee waamama? Old Trafford. Old Trafford sirriitti argateera. Kan Facebook kalaqe eenyu jedhama? Johannesburg. Magaalaa guddoo South Africaadha. Johannesburg. Mark Zuckerberg jedhama. Garbittiin gargaarsa argattee iddoo duwwaa dhoksite. Dhagaadhaafuu dhoksite. Baank. Sirriitti argatteetti dhagaadhaaf majii. Waajjirri muummee WHO biyya eessatti argama? Kan fayyaa jechuudha. Akka addunyaatti. Akka addunyaatti. Biiroo waajjira fayyaa. Waashingtan. Siwiizerlaand hin arganne. Dorgommii Piriimiyer Liigii Itoophiyaatti yeroo jalqabaaf gareen geeba fudhate garee kam?
Yeroo jalqabaaf Pirimeer Liigii Itoophiyaa. Naajeeriyaa. Yeroo jalqabaaf Pirimeer Liigii Baankee. Itoophiyaatti kan gabee fudhate eenyu? Naajeeriyaa. Pirimeer Liigii Itoophiyaatti galatoomii. Garee humna ibsaadha. Rakkoo qabu. Fannifnaan fannoo hin qabdu. Teessisnaan teessoo hin qabdu. Eenyu kun? Gaaddiddu. Gaaddiddu jettee sa'aatii keessanis Baanka. qabatee hin arganne. Sa'aatiin keessanis xumuran. Deebiinsaa fannifnaan fannoo hin qabdu. Teessisnaan teessoo hin qabdu jechuudha. Buuphaa yookiin hanqaaquu baay'ee salphaa ture. Kan koollee guddisiisa. Pirimeer Liigii Itoophiyaa irratti yeroo jalqabaaf geeba kan fudhate eenyu? Naajeeriyaa. Konfiidensii isaa Ayi dhabuu kootu naa garuu akka Afrikaatti fakkaateeti malee waan dambe. Ayi gaaffii deddeebi'ee. Naajeeriyaan asitti dorgomuu jechuudha. Dhufanii Pirimeer Liigii. Nama mudate yeroo tokko tokko gaaffii ariifata. Nama mudata rakkoo qabu. Homaa miti. Homaa miti. Naajeeriyaatu nyaata baranas. Tole. Marsaa kanaanis homaan jettan qarshii 600 baankiitti qabdu. Kan immoo baay'ee deebisee tattaafachaa turee namni ilaalee obbo Gammeedha. Ofii isaatti fakkaatee gammada. Ammoo dhoksaadhaan dafaa nama tokko hir'isa. Waliigala immoo qarshii 1,800 qabdu. Fakkii masaanii kaastaa moo boonu? Waan baay'ee itti dabalee. Dabalii baay'ee baay'ee. Dabalii baay'ee baay'ee. Taayee ormaa gidduu keessee taayee jechuun faayidaan qabu. Asii faasiin dabalii jedhamu. Bakka koomedii qotu bireen deema malee keetiin maan deema. Uummanni dabalii aboo jedhama jiraatu. Fuuldura teessee taayee jechuun faayidaan qabu. Ollaa kee amanuu qabda jalqaba. Mee dhumarratti tun deebiin koomedii isaatti carraasaa silaa namnis kaayyoon keenya sagantaan kun ijoollee haaraa akka of mul'isaniifidha. Carraa banuu gattee fi gabaabsitti Gammee faanaadha. gammee hojjetu. Fayyaa dartuu abbaa tola. Kam jirtu? Nagaa jirtuu? Jira kunoo. Haadha manaa koota siin badeennaani isan barbaacha deemaa jira. Haati manaan kee mataan ishee dheeraadha? Eeyyee. Boroon ishee guddaadha? Maarree. Magaalaadha? Eeyyee. Diimtuudha? Eeyyee. Hin argine ishee. Dhugaa sana. Tu nama akkasii argee inni siin callisaa deema. Hin argine fudhatee deema. Deebbada. Haadha namatti toltu dhugaa umurii wal fakkaataa keessa jirtu ijoollees makaa jirtu. Egaa dhumarratti immoo wanti yaaddeen hundumtuu siif haa milkaa'u erga dabarsituu jiraate gabaabaa. Ameen akka abbayii miidiyaa kanatti qophiilee akkasii qopheessanii ijoollee Oromoo irratti hirmaachisuun keessanii baay'ee nutti tola. Ulfaadhaa galatoomaan siniin jedha. Eebbifamaa. Kanuma jechuu barbaade. Atis eebbifamii wanti yaaddeen hundumtuu galmaan siif haa ga'u. Nuti si cina jirraa jabaadhu. Mee dabalaa fi Uummatni Oromoo fi faayidaa inni qabu tokko aartii kana guddisuu fi gahee olaanaa qaba. Akkasuma miidiyaalee jiran keessaa abbayii baay'ee irratti hojjechuunsaa baay'ee nutti toleera. Ammallee namoota baay'ee jira akka keenya carraa argatanii kan gara miidiyaatti nuuf hin jiran hiriyoonni keenya illee jiru kan dhokatanii jiranii tokko haala ikoonomiin ta'uu danda'a. Haala garaagaraan rakkina garaagaraan fageenyarra jiraatanii sagantaa kana hordofuu dhabuudhaan irraa fagaatanii carraa kana utuu argatanii baay'ee nutti tola. Gadi buutanii isinis aanaarrallee deemtanii bakka hundaa geessanii namoota kana utuu tirikti gootanii baay'ee nutti tola. Kanaaf baay'ee gaariidha jechuun barbaada. Abbayii miidiyaan kottaa isiniin jedha. Ammallee kottaa nu wajjin hirmaadhaa, nu wajjin wanta barbaaddan, aartii barbaaddan kottaatiin nu wajjin hirmaadhaa isiniin jedha. Anaa dhufuu hedheessin eegaa abbayii miidiyaanii utuu dhuftanii gama keenyaan baay'ee nutti tola isiniin jedhu. Anillee kottaa hirmaadhaa akkuma koo carraa gaarii argadhaa isiniin jechuun barbaada. turtii booddee deebinee jirra. Ammas irra deebinee akka tasaa televezyiinii keessatti warra ammas bantanii kun
Tapha keenya hawwataaf nama bashannansiisu, nama barsiisu, nama bohaarsu hir'isuudha. Hir'isuu irratti immoo daawwachuu qofaa miti. Dhuftanii asitti dorgomuu dandeessu. Godina adda addaa irraas dhufuu dandeessu. Biyya hambaa irraas dhuftanii asitti dorgomuu dandeessu. Kan sirraa eegamu waan salphaadha. Bilbilaa sirra jiruun bilbilaatii galmaa gareedhaan maatiidhaan iddoo jiraatanis ta'uu danda'a. Godinni keessanis immoo ispoonsara si gochuu danda'a. Kanaaf kottaatti tapharisuu irratti godina keessan biyya keessan ofii keessanis beeksisadha. Carraa gaariidha. Turtiin keessan ammas tapharisuu waliin haa ta'u. Boontu. Sumarraan jalqaban natti tola. Natti tola. Ayya. Kubbaa miillaatiin geeba addunyaa yeroo hedduu fudhachuun kan beekamu biyya kam? Akka Itoophiyaatti moo? Akka addunyaatti. Manchester. Bank. Manchester Bank. Narganni Biraazil. Yeroo jalqabaatiif akka addunyaatti fiigicha Olompikii televezyiiniitiin darbee Olompikii kam irrattidha? Yeroo jalqabaatiif akka addunyaatti fiigicha Olompikii televezyiiniidhaan darbe. Yeroo jalqabaaf biyya kamitti Olompikii isa kan biyya kamitti gaggeeffame? Olompikii Room Nargan Game. Yeroo jalqabaaf dubartiin akka Afrikaatti warqee meedaaliyaa fudhattee eenyu? Daraartuu Tulluu. Bank. Kabajamtuu dooktaraa kan baay'ee jaalannuuf kabajnu atleet Daraartuu Tulluu sirriitti argateera. Kitaaba gurraacha Abbayyaa jedhu eenyutu barreesse? Namoo daandii. Namoo daandii yookiin Bank. Dhaabaa Wayyeessaa sirriitti argatteetti. Bank. Tirrii jennee Arsii yoo jennee Harargee jennee maal jenna? Shaggooyyee. Bank. Maal godhare? Wallagga jennee Aancootee yoo jennee Ragada jennee Iddoo Duwwaa jenna. Wallagga jennee Aancootee yoo jennee Ragada jennee immoo Shawaa. Shawaa sirriitti argate. Bank. Reen mucha meeqa qabdi? Mucha afur. Mucha afur lama kan keedhaa jira. Narganni. Lamadha. Baba. Afureen dhagaa. Harreen wal dhiitti malee. Ilkaan waliin fixu. Bank. Argateetti. Utubaan lafti irra naannooftu maal jedhama? Utubaan lafti irratti naannooftu maqaa qabdi. Maal jedhama? Giloobi. Orbitiin argannu. Itoophiyaan kibbaan kan daangeessitu biyya kam? Sudaan. Bank. Sudaan hin arganne. Keeniyaa. Akka Afrikaatti bilbila fayyadamuun biyya dursitu biyya kam? South Africa. Bank. Hin arganne Dimokiraatik Kongo. Daqiiqaanis xumure. Reenis sagantaan keenya xumure. Ijoollee katamaas jechuudha. Reen Mucha afur qabdi. eessadha naannoo keessanii? Simbira akkasidha. Nannee. Jabbiis kan sa'a solitti Sa'aatiin eeggaddabe. Sa'aatiin eeggaddabe. akkas taanaan reen aannan gurguruu qabdi jechuudha. Namatti tola. Reen mucha afur qabdi. So konfidensiidhaan. Beeti. Namatti tola baay'ee. Marsaa kanatti immoo sarpiraayiziin qarshii 1,000 argattan. Walumaa galatti immoo qarshii 2,800 qabdi. Gareen aartiin kun gamoo ijaaruu keessan. Humaan hin bitan. Beetel immoo baay'ee cimtuudha marsaa kanatti jechuudha. Eenyuun barreessitu? Rabbi nama. Beetiitiin bu'inaa jechuudha. Beetel cimtuudha gaafa jennu isuma barreessaa jirtanii dhiistan. Taayyee na argina. Taayyee of eeggannoo lamaffaa silaachaa irraa goggoraa jirta baay'ee. Taayyee boontuu ol qabaa. Ol qaba. Taayyee. Taayyee ol qabii ol takka bosina. Hin barreeffadha. Taayyee boontuu. Maal godha? Maqaa abbaa keessattuu barreessite faayidaa qaba. Waan barbaadde barreessi faayidaa hin qabu. Eenyummaa nu barreesse. Ofii jettee Ofuma maqaan badiin. Taayyee.
Kan namatti tolu qubee Ayye. keessan garuu baay'ee namatti tolu. Baay'ee rakkattii barreeffamaa. Baay'ee ko. Rabbi Warra nama qubeen narrisi. keenyadha isaa. Deemaartaa. Kan namatti tolu garuu waa'ee re'ee sanas gaatti deebinaa. Baay'ee ko. Baay'ee gammee qabda kasaa. Maaltu sitti dhagahame? Sagantaan kun jalqabuun isaas faayidaa maalii qaba jettee yaadda? Okey, sagantaan kun jalqabuun isaa hayyoota baay'ee yaada. Akkasumas immoo dargaggootas ta'ee namoota garaa garaas hirmaachisaa artistootas, barsiisotas, dooktaroota illee namoota hundumaayyuu hirmaachisaa. Hundumti keessanii warri mana keessa teessanii daawwachaa jirtanis miidiyaa kana biras dhaabbadha jechuun barbaada. Akkasumas immoo miidiyaan kunis dargaggoota bukkees dhaabbatee garee aartii hora Finfinnee kanas akka jajjabeessu asumaan dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Akkasumas isinillee guddaa galatoomaa nu kabajjanii sa'aatii kanatti nu affeertanii bakka kana nu kennuu keessaniif galatoomaa jechuun barbaada. Nutis kaayyoon keenya ijoollee haaraa asitti baasuudha. Carraa isiniif laachuudha. Yeroo kaan isin hojii gaafa hojjennu isininis yeroo nu barbaachistan isin waamnee irratti isin hirmaachisnaa. Wal jajjabeessinee tokko taanee aartii fi afaan keenya guddisnu. Atis galatoomii wanti yaaddeen dhumtu siif haa milkaa'u baay'ee si kabajnaa. Mee taayee. Maal ta'a? Xumurre. Reegii gabaabduu fuuldurumatti baanee yoo mijatate asuma. Reegii qabdu. Sekondii daqiiqaa tokko. Meeqa reegii qabna jettanitti reegii sana ilaalu. Aartiin guddina. Kottaan guddisna. Yap. Duubatti hin deebinu. Aadaa keenya cimsaa. Kamaan Duubatti hin deebinu. Seenaa keenya cimsaa. Kamaan Faayidaaleen aartii danuudha hammisaa. Hirribaa nam kaasee nama haasofsiisa. Hirribaa nam kaasee nama haasofsiisa. Faayidaaleen miidiyaa danuudha hammisa. Hirribaa nam kaasee nama daawwachiisa. Hirribaa nam kaasee nama daawwachiisa. Tuma jaalladha. Suma sanarraa booddee fudhatu. Ayyee. Seenaa Oromoo, afoola Oromoo guddisuu keessatti shoora guddaa yookiin immoo shoora olaanaa taphachuu danda'a jechuun danda'a. Akkasumas illee dargaggootaan yookiin immoo ga'eessota namoota garaa garaas hirmaachisaa jirtu baay'ee namatti tola. Akkasumas illee dargaggoota bakka garaa garaa bakka araada garaa garaa taa'anii yeroo isaanii dabarsan as dhufanii wal dorgommii kanallee akka hirmaatan asumaan dhaamsa dabarsuun barbaada. Yaadni Abbaay miidiyaan qabatee ba'aa jiru kun yaada baay'ee jajjabeeffamuu fi dinqisiifatamuu qabudha yookiis immoo jajjabaachuu qabudha jedhee yaada. Ani egaa akkuma jalqaba irratti sii kaasuuf yaaletti Abbaay miidiyaan sagantaan inni qabatee amma gara fuulduraatti ba'aa jiru baay'ee haamilee namatti tola. Baay'ee tapha bareedaadha. Akkasumas namootaan dagataman illee asumaan illee wal arginsa hin taa'edhe yaada. Namoota yeroon kana siin jedhu namoota yeroo baay'eef wal irraanfatee yookiinis immoo wal dagatee jirullee karaa ifatti mul'isuuf shoora guddaa taphatadhe yaada. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya turtii booddee deemneerra. Kun tapha keenya hawwataa fi barsiisaa kan ta'e tapha hir'isuu Abbaay miidiyaarraa yeroo hundumaa sanbata duraa sa'aatii 9 kaasee kan isiniif dhiyaatudha. Dilbatas irra deebii qabna. Wiixatas, roobis, jimaatas torbee guutuu taphni hir'isuu jira. Siin daawwachuudha. Yoo kun immoo isin jalaa darbee AM Maznaanyaa toora YouTube irratti deemtanii achirratti nu daawwachuu dandeessu. AM Maznaanyaa subscribe, like, share gochuun sagantaa keenya kan Abbaay miidiyaa hundumaa achirratti argachuu dandeessu. Turtiin keessan ammas amma dhumaatti tapha hir'isuu waliin haa ta'u. Turtii gaarii. Boontu. Homaan jettani. Walirraa fagaannee kunoo dugda garaa taanee. Kunoo namni hin jiru kun hundumtu taayyeen caalaan dabalii addaluun nagaatti boqotu. Abshir. Rakkoon qabu. Gara gaaffii itti asiin. Gaaffii dhiphoodha. Hiddi isaa lafa lixee iji isaa nama fixe. Eenyu namichi kun? Hiddi isaa lafa lixe. Iji isaa immoo nama fixe. Beeka namicha kan. Maangoo. Maangoo. Baanka. Maangoon ollaa keessa qaaraadha hin arganne. Sirba
warri kun jedhu kan eenyuti? Kekiyyaa badhaadhaa. Baank. Keekiyyaa baraadha sirriitti argateera. Eebba kan jalaa ziis ittiin dhumu eebba Oromoo baay'ee jaallannu godina kamiiti? Karrayyuu. Karrayyuu Baank. sirriitti argateetti. Namaaf mana kannisaaf iddoo duwwaa. Gaagura. Baank. Gaagura. Baank. Magaalaan guddoo Singapore. Eenyu? Naadar. Yaaltu? Singapore ma. Ilmoon qeerransaa maal jedhama? Naadar. Hmm? Naadar. Naa darbu. Tole. Tokko ni deemnaa jedha. Tokko ni dhaabbannaa jedha. Tokko immoo ni teenyaa jedha. Eenyu faadha horii kun? Hiphoodha. Irra naa deebi'an. Tokko ni deemnaa jedha. Ni deemna jedha. Tokko immoo ni dhaabbannaa hin ta'u kanuma dhaabbachuun barbaada jedha. Tokko immoo waan inni dadhabee ni teenyaa jedha. Siree. Nama sadiidha. Adda nuu baasa. Naana darbu. Naa darbu daqiiqaanis xumuramee garuu deebisaan nan deebisa. Tokko ni deemnaa ni jedhu bishaanidha. Ni dhaabbannaa moo kan jedhu muukadha. Nan dadhabee immoo ni teenyaa kan jedhu dhagaadha. Dhagaan dhagaa mara. Nama teessiste. Mee hunda Har'a keessatti. dhagee kan. Dhugaa. Gareen kun danda'amni dhugaa. Marsaa kanattis qarshii 600 qabdu. Wal faana galuun keenya nu lorra. Tumaan aartii. Walii galamoo qarshii 3,400 qabdu. Walakkaan ishee kanuma godha. Aankoodha. Kanaaf kun yeroo dhumaaf nama tokko riistu jechuudha. Kana booddee riisuun baankii jechuun faayidaa hin qabu. Dhumarratti qarshii 3,400 dorgomtu jechuudha. Kanaaf amma isa dhumaa nama tokko riistu. Marsaa kanaan immoo hundumti keessan wal qixxee. Ani abbaa siin irreetaa sinuma lamaan keessaa irreetaa. Baay'ee ulfaata. Mee daawwattoota keenya immoo eenyuun hir'isu mana keessan teessanii? Boontuu moo gammee beetal walumaan daawwannaa baay'ee dorgommii ajaa'ibaati. Gareen kun danda'amne. Game over Richard. Game. Mareedhaan dhugaa. Mareedhaan. Sitti mareetan jalqabu maal? Jalqaba irratti maal? Walirraa fagaateetis maal godhan? Kan sin caalu feetu. Kan ijarraa fagaatee maalirraa fagaatedha Oromoon. Jalqabuma jedhe addana na bira dhaabattu malee nee. Boontu homaa miti amma dhumaatti immoo asirra fuun keessi gaariidha. Garuu kan nama gaddisiisu reen muchaa afur qabde. Sadarkaa dhumaarra geera. Addunyaan kun akkasidha gati ta'e. Kanumaan baraaka. Homaa miti. Maallee bishaan umarratti- deebisuu hin dandeenye jiru. Ergaa dabarsituu yoo jiraatte carraasaa sillaadha. Miidiyaan kun akkasitti nu hirmaachisuunsaa baay'ee namatti tola. Adeemsuudhaadhas. Kan biraa wanta hin jedhu isinis baay'ee sin galateeffannaa gaaffii keenya fudhattanii kottaa hirmaadhaan nuun jechuu keessanitti gammachuu guddaan nutti dhaga'ama. Boris siftaanis hirmaachuu fi fedhii guddaa qabna nu hirmaachisaan jedha. Sababa booddee immoo baacoo gabaabduu tokko isiniif himuu fedha. Innis immoo mucaatu yuunivarsiitii Ramaatii irraa fagaate. Yuunivarsiitiin inni jiru sana keessatti immoo dubbiin ka'ee jira. Achi utuu inni dubbiin sana keessa jira maatiin dawwaluuf abbaan dawwalee fi ela mucaa koo kan fayyaa keeteedha. Qoy abbaa koo ani hardii keessan jiraadha. Maa inni mucaa koo gaafadhaan ay hardii keessan jira immoo baqqaa gaafa inni jedhu. Adeeraa mucaa koo hardii sana keessa naa tura achuma shisiif gashaa jedhaan Baankii maardii keessatti siin gashaa. Abbaan akkasii namaaf alaatu. Maardii jedhu garuu kan maallaqa namaaf jedhu. Ijoolleen keenya qabsoo miidha keessa akka darbaa jiran nutti maarti. Komeediyaanii gama shamarraniitiin immoo ishee faayarte jechuudha. Yeroo baay'ee warra dhiiraa jiru ijoollee akkasii immoo jajjabeessuu qabna. Atis jabaadhu yeroo kaan immoo keessummaa keessa akka taatu abdii guddaa qabna. Hojii diraamaa fiilmii irrattis akka hirmaattu abdii guddaa qabna. Galatoomii wanti yaadde hundumtuu siif haa milkaa'u. Komeediyaan boontu. Namoonni
namoonni garaagaraa iddoo garaagaraa irra taa'anii miidiyaa kana hordofu. Inni amma ana akka kootu Wallaggaa inni tokko aadaa Wallaggaa isan hin beekne fidaa inni tokko aadaa Jimmaa inni aadaa Arsii iddoo garaagaraa irraa warri aadaalee garaagaraa fidanii achirratti guddachuu danda'a jechuudha. Ani baay'ee gammachuu guddaan natti dhagahame. Maaliif gaafa jettu miidiyaalee baay'eetu jira biyya keenya kana keessa. Yeroo jalqabaatiif akka kootti akka amma qaqqabee argetti miidiyaa kana dhaqanii afaan Oromeeffaa keessa makee akka itti hojjechaa jiru. Ijoollee keenya irratti hirmaachisaa jiru. Ijoollee keenya irraa naanillee hirmaachisanii qaqqabee jechuudha. Obboloota keenya yeroo isin jiru namoota garaagaraa irratti hirmaachisee anillee qaqqabe baay'ee namatti tola. Yeroo tokko hundumtuu sagantaan kun sagantaa baay'ee namatti toludha. Warreen achi keessaa hojjetan hundumtuu illee nama keessummeessuu irratti baay'ee warra namatti tolanidha. Kanaaf lafa teessanii silkiidhaan meesejiidhaan galmooftanii dhuftanii akka irratti hirmaattan afeerraa isinii godhaniis gara kootiin. Tole, turtii booddee deebi'aa jira. Gareen aartii hora Finfinnee hin danda'amne nu waarsaa, nu bashannansiisaa, waan baay'ee wajjin dabarsaa dhumarra geenyeera. Gaa dhumarrattis re'ee muchaa afur qabdee gammeen dhumarratti geera. Beetalis geessetti. Amma kan dorgomtanii qarshii 3,400 baankii jechuun faayidaa hin qabu. Eenyutu fudhatee deema? Baastuu 5 qabdu. Walumaa galatti gaaffii 10tu isinii laatamaa nama gaaffii 5 kophaa kophaatti isinii laatamaa 5 keessaa nama baay'eetti deebisitu injifataa keenya ta'a jechuudha. Qarshii 3,400 dorgomtu. Kanaaf baankii jechuun faayidaa hin qabu. Humna ibsaa fa'aa humna bishaanii jechuu dandeessu. Baankii dhiistanii jechuudha. Tole gamme gara gaaffii hin taasisu. Addunyaa irratti ardiin biyya hedduu qabdu kam? Chaayinaa. Hin arganne Afrikaadha. Chaayinaan garuu Afrikaa. Waa'ee mamucha re'ee kana dabalataa ammas immoo ardiidhaan guutuu dhufti. Chaayinaan ardiidha jechaadha. Dhuguma gurbaan kun liqimsi qoricha liqimsi. Beetal, Niilsan Maandeellaan lammii biyya kamiiti? Naajeeriyaa. Baay'ee namatti tola. Niilsan Maandeellaan lammii biyya Naajeeriyaati jechaadha. Baay'ee nama dhibaa. Niilsan Maandeellaan lammii biyya Afrikaa kibbaa yookiin Saawuz Afrikaadha. Pireezidaantiin gurraacha jalqabaa Ameerikaa eenyu? Barack Obama. Barack Obama sirriitti argateera. Saayintistiin sirna gula harkisa lafaa argatee eenyu jedhama? Galileo Galilei. Galileo Galilei. Ollaadha moo? Isaac Newton jedhama hin arganne. Biyya jalqaba waraana addunyaa lammaffaa jalqabdee biyya kam? Russia. Russia. Amma miti kan jiru yeroo jalqabaafidha. Biyya waraana jalqabdee Ameerikaa hin arganne Jarmanidha. Seerri filannoo Ameerikaa maalidhaan? Dimokiraatawaa. Dimokiraatawaa gaafa jedhamu maal faadha? Hin arganne pireezidaantiidhaan. Iyyaniif alcha hin ta'u. Iyyaniif alcha hin ta'u jettee. Korbeessi hoolaa. Korbeessa reettiiti. Korbeessi hoolaa korbeessa reettiiti. Waa'ee reetti kuu garuu warra deebi'aa jira. Akkami maatummaa qabdu akkam arabisaa akkuma reedaa. Beetal abshir rakkoon qabu. Gurbaan kun danda'amne dhumarratti. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1912tti magaalaa Jimmaatti masaraan mootummaa hojjetamee maqaa eenyuutiin moggaafame? Abbaa Jifaar. Mootii Abbaa Jifaar sirriitti argateetti. Tole game abshir. Masaraa maqaa Kumsaa Moradaatiin moggaafame godina kamittidha magaalaa? Godina Wallaggaa Bahaa. Godina Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamtee. Magaalaa Naqamteetti gammee. Wow. Dhugaa baay'ee nama dhiba. Dogoggorees tun sodaatiin gaafii dhabees. Muchaa afur hedhees. Naajeeriyaa sedhees. Maalis baballeessis dhimma isaanii. Daakuun aadaa kamtu malee asuma keessaa galtu jedhee oobsaan tu waan dogoggoreen dhumarratti kan injifataan keenya har'a
gammee ta'uuf waatu'aaf gaaffii tokko ta'a. Akka addunyaatti bosonni bal'inaan beekamu maal jedhama? Bosona Amaazon jedhama. Anuu jalqaba bareedama. Gammee mtaa moo hiriira? Gammee! Dhugaa namatti tola jechuun isaaf deeggaruu qotu hin ta'in bu'aa bahii meeqa keessa darbe gammee itti kolfamaa maal jedhamaa otoo abdiin kutiin gammeen as gahee injifatee qarshii 3,200 qabatee horsiisa Beetalis amma dhumaatti dorgomtuu cimtuu turte isheenis immoo hin danda'amne Beetel dhumarratti ergaa dabarsitu carraasii laata maal ta'uu barbaadanii gara fuulduraa? Artistii beekamtuu ta'uun barbaada. Maaliin sirbaa moo diraamaadha? Ayi taatoodhaan koomedii hojjedhe jechuudha. Akkasuma maqaa biyya kootii waamsuun barbaada. Akkuma biyyoota guddatanii jechuudha. Akkasuma immoo yuutuubii mataa keenyaan qabna. Yuutuubii sagalee magaalaa Finfinnee kan jedhu. Namoonni daawwataa jiran kunis sabiskiraayib, sheer, laayik akka nu godhanii hin barbaanna. Isinillee akkasuma sumaanii sagalee magaalaa Finfinnee jettanii yoo seerchi gootanii sabiskiraayib nu gootan baay'ee kan gammannu ta'a galatoomaa. Carraa kana argadhee dhufee akka kanatti dorgomu kottu immoo baay'een gammada. Baay'een hawwan ture miidiyaa biraa irratti yeroo argu gaafa afaan oromootiin darbu saara ga'u baay'ee gammachuu guddaan natti dhaga'ame. Dorgomtuu jalqabaan taa'ayyuu jedhee nuuf yaadaa ture dafee san bilbila keesseen arganne. Galatoomaa. Tole artistii kabajjii dhufu keetti galatoomii koomeediyaanii yookiin taatoo cimtuu taatee biyya keenyas Afrikaattis akka addunyaattis akka waamsistu nunis abdii sirraa qabna wanti yaaddee hundumtuu siif haa milkaa'u carraa gaarii jedha. Gamme. Maastaawoqiyaa irraa tun sinii jalqaban jettudha. Abbaay miidiyaa. Abbaay miidiyaan torbeetti hir'isu haala ajaa'ibaan haala kanaan kan sin buqqeedhaan ga'u. Isinis immoo mana teessanii kan daawwattan Abbaay miidiyaa dhuftanii yookiin lakkoofsa isaanii barbaaddatanii irratti karaa toora bilbilaa isaanii bilbiluun Abbaay miidiyaa hir'isuu dhuftanii taphachuu dandeessu siniin jedha. Egaa achumaan dhaamsa dhaammadhu baay'ee gaariidha. Baay'ee namatti tola. Jabaadha. Akkasuma artistoota keenya kan dandeettii adda addaa qaban gola keessaa akkuma kana carraa kan hin qabne gara ifaatti baastanii akkasumallee carraa miidiyaa akkuma sila jette carraa miidiyaa kan hin argatin jiran hundumaaf asirratti dandeettii isaanii ibsachaa dhufanii hir'isuu kana yoo taphatanis waan isaan miidhu hin qabu isaan boonsa jedhee yaada anis immoo waan tokkoffaa ta'uu kootti baay'ee booneera galatoomaan isiniin jedha. Galatoomi maallaqa kanaan sun sobiin nutti maallaqa kana horsiisuu barbaadda re'ee horsiista. Dhugaa dubbachuu fi maallaqa kana garee aartii Hora Finfinneef utuun qarshii tokko keessaan fudhadhiin nan kennaaf jedheen jira. Garee aartii Hora Finfinneef al tokko. Yuutuubii keenyas immoo yuutuubii sagalee magaalaa Finfinnee sabiskiraayib, sheer, laayik, kooment gochuun wajjin turaas ni jenna. Qophii adda addaa achirratti dabarsina. Qophii yoo dheerates ifamuu nu godhaas ni jenna. Keessummaa garaagaraas achirratti nafeerra. Atis galatoomii Abbaay miidiyaa hedduu galateeffannaa galatoomaas ni jenna. Nis baay'ee sin jaalladha dhugaa gareen keessanis baay'ee namatti toltu akkuma bashannanni xumurree wanti yaaddan hundumtuu isiniif haa milkaa'u kaayyoon keenyas ijoollee dhokatanii mana keessa taa'aa jiraniif carraa laachuu tapha qofaa gaafiif deebii qofaan carraa laachuun immoo waan hundaa caala. Namni bituutuu beekamaa ta'e naannoo keessatti jiraate faayidaa hin qabu. Ba'ee immoo miidiyaa irratti of mul'isuu qaba. Ofiisaafis gabaa uumuu qaba jettee kaayyoon keenya taphni keenyas kaayyoon Abbaay miidiyaas kaayyoon tapharisuus kanumadha. Nu kabajdanii dhufuu keessanitti baay'ee galatoomaa nunis hojii adda addaa gaafa hojjennu isiniin hirmaachisuuf hin yaalla jabaadhaa baay'ee natti toleera. Galatoomaa isiniin jedha wanti yaaddan hundumtuu isiniif haa milkaa'u mee hundee keessaniif. Gaa kabajamtoota daawwattoota keenya jalqabaa kastanii bohaaraa bashannanaa gaaffii deebisaa mana keessan teessanii abaluun injifata jettanii ofii keessanis dorgomaa akka taatanii abdii guddaa qabna. Isiniif jecha hin qabu. Maaliif jalqabaa kastanii nu jajjabeessaa turtan. Ammas tiiktookii irratti, yuutuubii irrattis nu daawwachaa, feesbuukii irrattis jabaadhaa warra nu jettan hunda keessaniif galanni keenya guddaadha. Ammas haamileen keessa nu barbaachisaa nu waliin tura. Taphni keenya hir'isuu torbee kanaa kana fakkaata. Yeroo hundumaa sagantaan kun bareedee qindaa'ee haala kanaan simbira akka dhiyaatuuf ogeessitoota hedduutu irratti hirmaata. Ogummaa daayirektariidhaan immoo yeroo hundumaa kan nu wajjin dhama'u gurbaan qaxaleen tokko jira. Gammachiisaa barraa'e. Yeroo hundumaa immoo misirroo kan na fakkeessan mana huccuu ammayyaa Stargate eessatti argama jettonni naannoo Boolee Madaanalam gamoo Madaanalam darbii tokko fartoo deemtanii Stargate filannoo keessan ta'a. Waan barbaaddanii
maallaqa xiqqoodhaan bashannantanii bareeddanii baatu. Yeroo hundumaamuu kan isin faana jiru an Saamsoon Mokonnin Lataati. Torbeen kun kan nagaa, kan gammachuu, kan jaalalaa isiniif haa ta'u. Fayyaa ta'a. Dhugaa baay'ee isin jaalladha. Horaa bulaa deebanaa.